Akkuma ganama lafaa kaateen jalqaba maaltu sirraa eegama? Tokkoffaa afaan kee lulluqattee qulqulleeffattee fuula kee qulqulleeffattee akkuma gara qursii kee nyaatutti deemtu sana wanti hunduu tartiiba isaa qaba. Mee kanarratti maal waliin jenna? Like, share, comment gochuun filannoo keessan haa ta'u jecha na faana tura. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo qaqqaalee obboleeyyan kiyyaa kabajamoo baga nagaa jiraattanii nageenyi rabbii guddaa simbira haa jiraatu jechuun hawwii koo yeroo hundaati an obboleessa keessan Arifee Sheekaa yookiin Arif Sheekaa yaadannoo nageenyi kiyyaa malkaacee tulluu qaariyee gaarreen qaxxaamuree qilleensarraan balalee bosona Oromiyaa keessa labee bosonuu fi sokorruu dammaqsee kan Oromiyaa jirtanis kan biyyoota Oromaa jirtanis qilleensa gubbaan isin haa qaqqabu jechuun anaaf gammachuu kiyya guddaa wajjini. Egaa har'a kanarratti maal jechuu barbaadeeti? Ilmi namaa waan karoorse qabaa, waan dubbatu qabaa. Waan dubbatu kana ammootu karoorsu malee hin dubbatu mitiire. Egaa waan tokko karoorse, egaa waan tokkoof tarkaanfiirra jiraate maaltu akka itti aanuuf garamitti fuulleffannaa isaa akkam akka ta'eef abbuma santu beeka jechuudha. Inni biraa immoo waan karoorse kana kan galmaan ga'uuf isaa rabbuma tokkocha. Bishaan darbuuf deemu sin nyaatini nu nyaatini yafiraa. Obboleessa kiyya qaalii, obboleettii tiyya qaalii karoora qabdaa miti? Eenaan jeekaa eega karoora qabaatte jalqaba kaayyoo fi hawwii kee galmaan gaachuudhaaf hirriba malee bulaa jirta miti? Gara hundaanuu addunyatti mul'achuudhaaf tattaafataa jirta miti? Harka namaa jalaa bahuudhaaf rabbii kee kadhataatiin hin fiigaa jirta miti? Eenaan jee kanaaf maaltus barbaachisa? Galma tokko ga'uudhaaf tokkoffaa garaa kee qulqulleessi, karaan keessi qulqullaa'a. Akka kaayyoo fi hawwiin keessiif milkaa'uu barbaadde garaa kee qulqulleeffadhu. Yeroo tokko tokko waan barbaaddu san gaafa dhabdu dallanuu maltaa, aariin sirra guutuu malaa beektaa? Gaafa kana gaafa dallantu kana tokkoffaa mataa keetis ni miita, rabbiinis garaa si jabaata, ilmi namaatis si taajjaba. Ati yeroo hunda kama mataa kee wajjiin wal loltu taata jechuudha. Kanaaf maaltu furmaata? Namoonni keenya yookiin ijoolleen keenya obboleeyyiin keenya biyya ormaa kana keessa jiran, kan biyya keessa jiranis iyyuu kan fatanaa hedduu keessa jiraantu jira beektu. Kana maaltu akkas godhe? Tokkoffaa haala jireenyaati. Addunyaan tun iyyuu gaafa haggi irra jirru kana mana kiraa san keessa jirra. Kan ijaarratee qabus jee turmaan ture reefi kan ijaarratee qabus kan mana kiraa keessa galus hundumtiin iyyuu mana kiraati. Addunyaa kanarraa ni deemtaa beekta? Anis mana qaba hojjee, namnis kun mana kiraa keessa hoggale, nuti hundinuu mana kiraa keessa galla. Garuu maallaqa kiyyaan ijaarradhee miti, maallaqa kiyyaan ijaaree beeka. Ati sammoo mana kiraa keessa galta, nuti hundinuu mana kiraa keessa galla. Sababiin isaa
addunyaa tanatu mana kiraati. In dhufne ergisaa dhufnee miti mana kira addunyaa kanarra ergisaa dhufne achi waan ta'e wahii akka maal jaaniin warra poolisaa kana warra federaalaa kana yeroodhaaf magaalaa wayitti bobbaasanii dhimma jiru san fixa koota waan ergamtaniif san dirqama wayii irra kaanii dirqama wayiitiif ergamanii guyyaa muraasa torbeeyyuu haa ta'u dhimma san xumuranii gama silaa duraan jiraatanii deebi'anii jechuudha. Gaafa nuti addunyaa kanarraas dhufnus nutis illee mana kiraatti dhufne jechuudha. Maaliif mana kiraa keessa jiraanna hagni nu jiraannu sunis illee hanga yerooti achumatti isuma bira deebina bakkuma dhufne sanii deebina jechuudha. Maaliif hamma feete makiinaa qabaadhu fiillaa mana feete qabaadhu feetu xiyyaaraan deemi. Gaafa kana immoo ati nama akkamii taata? Nama rakkoon qabu nama akkamii taata? Nama homo tokko iyyuu karooraa fi hawwiin isaatis isaaf milkaa'uu hin dandeenye nama akkuma yeroo lafaa kaate ganama irriba keetii kaatee jettu san afaan kee lulluqattee fuula kee qulqulleeffattee harka kee qulqulleeffattee qursii gaafa nyaattu nyaanni kee sun kan gammachuu kan garaa kee dhokkoofsine kan itti gammaddu nyaatta jechuudha. Namni natti kolfan jettu akkamiin osoo hin dhiqatin namni kun natti kolfaa natti ilaalaan jettu gammachuudhaan nyaatta jechuudha. Garuuti osoo qulqulleeffatii yoo nyaatte tokkoffaa hangam nama biratti akkana si qaanessu laal. Lammaffaa ammoo fayyummaa kan namaa dhiisi kan namaa haafu fayyummaa keetiifoo siif gaariidha. Siif ta'a. Inuma si gammachiisa nyaata keessan keessatti yeroo nyaattu. Hoggus nyaatu sanii inuma si gammachiisa. Akka kiyyatti nan gammachiisu. Afaan kiyya silaa hawaasaa keessi isaa xuraawaadha. Halkan waan itti bu'e hin beektu. Maaltu akka keessaa jechuun afaan banatee bula namni hundumni jechuu kiyyaa miti. Afaan banadhee bula jechuu kiyyaa miti. Wanti ta'e wahii keessa bulee jira. Nyaataaf haa ta'u gaafa kana qulqulleeffattee waan ta'e wahii qulqulleeffattee bishaaniin nyaata kee eegalta. Garaa qulqulluudhaan fayyummaa keetis eegdee jechuudha. Kana eeggootee booda nyaanni sun nyaata gammachuu kan fayyummaa keetiif illee sii ta'u ta'a jechuudha. Garuu yoo hin qulqulleeffanne ittiin gammaddu. Maal jechuu barbaadeen asirratti gaafa waan itti milkooftu san daandii kee jalqabdu garaa kee qulqulluudhaan jalqabi. Namaaf gammachuu hawwaa, namaaf guddina hawwaa, anis nan guddadha jechaa guddinaan eegali, qulqullummaan eegali. Qoreen takka karaa irratti sin eegdu bar. Namni hundi si eebbisaa bar. Hanga dandeessa takkatti qarqaarsa godhiif namaafis illee. Maaliif ati cubbuun hojjetu taanaan ati milkaa'aadha yoomillee hin turta malee kaayyoo kan keessa ituma fuftaa. Kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaaf kaayyoo keessan akka inni siif milkaa'u gochuudhaaf daandiin ati irra deemtu suni daandiin ati jalqabde suni akka siif milkaa'u gochuudhaaf akka daandii milkii san ta'u gochuudhaaf ati nama qulqullaa'aa ta'uu qabda. Garuu namatti rasaasa darbataa rasaasa inni hanqate jettee abdatta. Ni abdattani. Ana akka kiyyatti namaaf summii kaawaa anaaf ammoo damma naa kaayan jee wanta abdadhu tokko illee hin jirootu hin jiraatus. Maaliif
wanti an hojjedhee eegalaa jiru immoo gammachuu miti ka waan namaaf hin gammanne waan nama hin gammachiisne akkamitti waan an hin gammachiisne waan ajjeesu tokko namaaf immoo jireenya ta'a jettee nabdatta ani nabdadhu wanti sin gammachiisne nama biraas hin gammachiisu wanti si gammachiisu nama biraatis hin gammachiisa wanti nammootu siif ta'u nama biraatiifis ni ta'a hiikalteemi kanaaf maal gochuun barbaachisaadha ufaa qulqulleessinu aboo haajaa ta'e waan si dhibe hunduu isuma akka inni dhiisime siif ta'anni inni barni yaakee ilaalaati inni bar namni kun hangam takka na dhiyeenya qaba namni kun hangam takka an isa gufachiisee jira an isa ammootu baay'ee muudee jira nama kana baay'ee isa miidhee jira hangam takka inni ammootu qormaata kiyya kana furata laata arras ni gufachiisa jedhee si laala inni bar mana barnootaa gaafa deemtu barsiisaa maasu godha si qormaataa miti eegas si qormaate yoo si booda fatanaan inni sii kennu suni akkasi cimsu ta'a jechuu nama tokko gaafa waa gaafattu qarshii liqaa haa ta'u nyaataa haa ta'u gaafa gaafattu yaa waan akkanaa naa godhiini waan akkanaatiin sirraa barbaadaa naaf kennuu dandeessaa jettee gaafattaa miti eega gaafattu kana yoo afaan loqoda isa aarsu yoo gaafatte namni kun dallanitti seenaa waan sanillee harkachuu hin dandeessu ittillee milkooftu jechuudha yookaan ammoo yaa obboleessa kiyya waan akkanaa kana naaf gochuu dandeessaa baay'ee rakkadheetiin jira yoo dandeesse na gargaari yookaan ammoo du'aa naaf kadhu jettee gara laafattee biraa deemte namichi sun garaa siif laata yookiin ammoo bilaashittuu sii kennuu danda'a beekta garuu immoo awoo nuu kenni yoo nuu kennuu baatte ammoo samii seen yoo adeemtee harka kuttee biraa deemte luka facaasaa biraa deemte namni sun maal ta'a deema booddeen isaa deebiitti aaritti deema si jabaata garaa si bira darbe namoota sitti hidhannaa qaban hundayyuu akka itti jabaatu godha kana maaliif tartiiba kana isinii kaase yoon ati yeroo waa gaafattu nuti ammoo namayyuu akkanatti amalaan gaafatanii arkatanii miti rabbi namootu san caala sida sifatanuuf ati fatanaa isaa san bira darbuudhaaf galma kaayyoo keetii san bira ga'uudhaaf dirqama amanuudha qabda dirqama ammootu fatanaa inni sirra kaayee kana obsaan fixuudha qabda dirqama ammoo tole jechuu ni qabda yoo kana hin taane immoo qormaanni kee qormaatuma irratti san irratti immoo addunyaan tun iyyuu isuma qormaataati kan mana kiraa keessa jirus kan mana ofii mataa isaatti ijaarrate mee ofaa ilaalu hundumtuu gatteenye namummaa kaleessa fuunee lafa keenye waliin nama maate dachee gaarii faaloo araara siin jenna yaa waakkana jaaloo obboleessa kiyya obboleettii kiyya kanaafiyyuu ittiin cinqamin jireenyi kun cinqaan barbaadu ni beektaa hanga dandeete san galatoofadhu addunyaa tana irra gaafa dhufnu addunyaan tun waa takka qofa nurraa beeti wanti siin nurraa feetu hojii gaarii qofa hojii gaarii san addunyaa kanaaf gaafa hojjatte ati umriinis dheerata nama gaariis taata nama biyyaafis bu'aa buuse taata nama addunyaafis bu'aa buuse taata nama gaafa ammoo isa birattillee gama isaa deebi'ellee nama gaarii taataa jechuudha isinii galteemi yeroo kana isiniin jiru ammoo ani akka isin caala beeku isinitti himuuf osoo hin taane isin akka na caaltanii argamtaniif dhimma dubbii kana isin hin jaajara malee isin gorsuu kiyyaa miti
namoonni beekamoon namoonni jajjaboon ijoolleen gaggaarii ta'an sammuudhaanis barumsaanis uumamaanis ijoollee yuunitii yaadan baay'eedha ka umrii isaaniitis nan geenyes kan umriin na caalanis kan umriin nan geenye sammuun isaanii na caalu kan umriidhaan na caalu sammuun isaanii illee na caalullee baay'eedha. Kanaaf hanga dandeettan takkatti addunyaa tana xiqqoo isii gadi buusne yoo laalle wanti hunduu nuuf salphataa deema jechuudha. Maaliif dhimma dhufneef kana haa laallu, wal jibbaa yoo dhiisne, waan gaarii yoo hojjanne, waan nu mudate hundaaf yoo of habaaruu dhiifne itti milkoofna jechuudha. Maaliifi yeroo baay'ee namoota of arrabsu argita, namoota of habaaruu argita, namoota maafin dhaladhe haga jiru tokko gahuu argita. Kun immoo hin barbaachisu. Maaliif jennaan inni immoo beekaa tuqee nu laala ibiddaan, beekaa tuqee nu laala malee nuuf kennu dhabeetii miti, waan san biraan nu gahuu dhabeetii miti, godoo nu barbaannu san biraan achiin nu baasuu dhabeetii miti, galma kaayyoo kennaa san biraan nu gahuu dhabeetii miti. Yeroo tokko tokko kan inni galma kaayyoo keetiitti si hanqisee bakka qeeraa qalmaa jedhan sana garte miti. Achitti si naannessuu argita waan adda addaa waan fokkotaa keessa osoo fayyaa qabdu akka maraataatti si jiraachisuu jira. Baay'eedha ilmi namaa kan maraataatti jiru. Kun immoo sammuun isaa jira garuu maaliif isa of hoogganuu dadhabe, isa isatti amanuu dadhabe, isa ammootu isaan na uume, isaan naa kenna, isaatu narraa fudhata, isaatu kaayyoo kiyya san galmaan naa gaha kan je'e tana addaa wallaale. Maal jaan mammaaksi tokko nama karaa deemu beeku bubbeen karaa ittiin cufu, akkasuma ammootu gootonni jettu sani waan akkasiisantu achi keessa jira jechuudha. Maaliif ati waan dhufteef isa akka deemaa jirtu isarraa akka kaate yoo maal ta'e wanti sun naa milkaa'uu danda'a, yoo jarjare moo yoo sabbare, yoo waan inni naaf kenne galatoonfadhe, yoo waan inni na harkaa fashaleesses yookiin na harkaa balleesses alhamdulillah siman naa godhe jedheetiin itti galata isaaf galchi yommootu yookiin immoo itti sabbare yookaan milkaa'uu danda'a gaafa jettu isarraa milkaa'uu dandeessa. Kana beeknaan jechuudha. Kanaaf jabaannee obsinee adeemsa hundayyuu haa injifannoon waa hunda caalaa, obsuun waa hunda caalaa, garaa qulqulluu ta'uun waa hunda caalaa, ufaa qulqulleessinuu waan yaadne kamiifiyyuu itti milkoofnaa. Nama wajjin milkaa'ee wajjin bakka gaarii gahee waan barbaadu argatee addunyaa kanarra hanga jiru gammachuudhaan jiraatu rabbi nu haa taasisu jecha nagaan naa turaa. Viidiyoo kiyya yookiin ammoo warroonni YouTube channel kiyyaaf subscribe naaf hin godhinillee maatii naaf taasisin jechuu barbaada. Share, like, comment gochuu hin dagatinaadha. Nagaan turaa, yeroo gaarii naaf qabaadha. Bishaan darbuuf deemu si nyaatini guyyaa darbuuf deemuuf hin darbine ofii na daraa.